akka aadaa uummata Oromootti uummanni dhimma tokkoof yawtii wal ga'u eebbaan afaan saaqqatee eebbaan xumura. Maarree bu'aa olaanaa dinquun biyya isaatiif saba isaatiif buuseefis uummanni jaalalaaf ulfina guddaa isaaf qabu akkasittiin eebbaan simatee ibsa. Dinquu eebbisni mirqanyaa isaarraa dhiibu. Mirqanyaa isaarraa haa balleessu. Hidda isaa haa bulu. Ashannaabii isaa haa bulu. Hundi isaas bakka takkaa oolanii nu haa bulan. Beetee biyya nagaa rabbii nu haa godhu. Injifannoo abjuu qabdaa mee maali yaadda namni eessarraatii ka'a maalfaa keessa darbee bakka yaade ga'a obsaan na caqasi dubbii ijoo kanaaf dinquun deebii ta'a. Dhuftee Sakalla gabrummaa sasokoksaaf rakkoo hundeetti buqqisuuf fincilabbaa makkoo qeesaanii gaarii ituu mararsinii nan quufe nan nuffe naga eroorrooni nagaati qeekoo qeeqee caaltuu ituu jikoo arguu alagaan sinnaaltu hanga milkiin toltutti koo manni bosona nagaatti sandaafa boosettan godaana jedhanii. Qondaala ta'anii lolchiisaa barsanaa qabsoo uummata Oromoo dursuudhaan hoogganaa tuuta gabroonfataa gurmuu loltuu diinaa akka sonsaa hiddanii sarbaniin qabbana. Kunoo bara sana yeroo garaa garaa lolli guddaan ta'ee wanta isa raasu Minilik dhaga'ee rifatee yaadda'ee waraana abbaa makkoo sonee faana dha'e. Ta'uyyuu abbaan makkoo Minilikiin qabee sokoksaa dhokate lolee lubbuun dhabe. Egaa ijoollee abbaa makkoo 65 keessaa tokkoon maqaadhaa Giraazmaach Dayyaasaa goota booreffatee bu'e bakka abbaasa. Giraash Dayyaasaanii Dayyaasaa ilmi birruu sabboonaa xaliila kan hin qabne hirruu. Amantaadhaaf aadaan seenaadhaaf afaanni kabaja akka argatuuf. Falaasamni uummataa duudhaadhaaf safuuni biyyaaf birmadummaa sabaaf bilisummaa gonfuu kan danda'u gurmuu Oromummaa jechuu yommuu hundaa'e waldaan maccaadhaaf tuulamaa. Giraash Dayyaasaanis iddoo guddaa qabu kan ittiin raawwatan dirqama qaallummaa. Kan na raaju dhalooti bara ammaa qaccee dheereffachuuf dhabaa dhala tokko ilma abbaatti ba'e 52 dhalche Dayyaasaa abbaa makkoo. Ijoollee 52 isaan dhalchan keessaa 38 dinquu ilmi Dayyaasaa. Dinquun maatii baay'ee gidduutti qeerransi dhalate gaafa dhabe bulee gaafa argate nyaatee kaayyoo hin shuguggurre onnee isaatti baatee gobaa qoreef gufuu obsee dandamatee daftaraaf qalama dibantaa godhate karaan mijannirra miilla qullaa kaatee abjuusaa dhugoomsuuf rincicee barate. Jabina gufuudhaaf gufaatii mudaa yeroon fidu ishee qabsoo adhaawaaf injifannoo gidduu seexaan ittiin falmee ittiin qabee mo'ee fakkeenya dhalootaaf abbaa firaa ta'e. Dinquun gooti anka leencaa si akka qeerransaa qacceen abbaa makkoo ilma Dayyaasaa furri bidda saafaa xiiqeffataan gurbaa tiksaan hoodaaf safuu akka qarree durbaa nageenyaan bu'uursaa guutuuf dheebuu sabaa
dhugaaf of wareega hin jaallatu soba arjaa arkii kamaa soolan magaala gaariidhaaf garraamiin fakkeenya jaalalaa kormi daanseen deesse tuqaa hin jaallatu tuqnaan dhibbaan lola. Kan isaan manaan nu wayii rabbiin galata inni daa'ima xiqqishuun guddatee hojjetee hojjaa kana argatee rabbi galata haa ga'u jenna. Amma nengaa inni hin beeknu garuu gizee ijoollummaa ijoollee jala kaatee gizee tamaaru hagana hin ga'an jennu. Daa'ummaan jammaree nan qotan jedhu makiinaa tolchaa nan deemaadha. Mucaan kun adeemaa ta'ee tobba dayyenna malee hagana ga'an jennu rabbi galata haa ga'u. Tariinan sobelaa dubbadhu yabarraak ragoomi sandaafa usteenan godini sobduu haasaanfafa ibsi sabboonaan kee maa dhokatee hafaa dhiheenya kuwa hittin galu jedhee kan tuffatu ija keetu argi abbaa firaa jedhee yeroonni dhungatu. Hayyichi of ga'aan sanyiin nama guddaa kan of jajuun beekne hiriyyaan nama hundaa ilaalcha addunyummaatu isa keessaa madda. Egaa bara keenya keessa waan dubbatan marti ragaa barbaachisa. Seenaan himu kunis asoosama miti haalaan na caqasaa jecha ragaa kooti. Duuti reeffa malee qabriin hin ga'u mo'ee seenaa gootaa jiraan yoo useyyuu dhugaan hin dhokattu ekeraa dubbata. Badhaasa liibirraa booranni badhaase aliin sabboonichaaf kennuunsaa dabarse kennaa laayyoo miti yookaan kariyyummaa aliin uummataa fi gaafa sanabseera ta'uu sabboonummaa. University campus Afur barattoota kuma lama ol kaffaltii maleedhaan ilmaan Oromoo akka barsiisan warqa irraa hojjetame uummata keenya kan Booranaa irraa kan naaf kenname maqaa ilmaan Oromoo maraatiin Sittobbeen barsiisee karaatti agarsiise barsiisaa dinquudhaa obbo Maammoo Gadaa ragoom seenaa dinquu xaliin harkaa qabda. Haadha jalaabee abbaa jalaabee dura na biratti dhufee bira ture foosan afaan Amaariffaatiin barsiifna na biratti dhufee baratuu isaatiif yaadadha. Wanni ni yaadadhu ijoollummaa isaatti na yaadadha. Ijoollummaa isaa biratti immoo nama abdii qabu nama yeroo hundaa fuul isaa ifu nama waa tokko argatu yaadu carraaqqii godhu akka ta'e yeroo sanirra qabeetanii yaadadha. Namaaf ilma namaatiif gatii guddaa kenne hiyyeecha oduu hin jenne dadhabaadha oduu hin jenne kaan oduu hin jenne namni hunduu dinquu bilbilaanis ta'ee karaa irratti soggaa dhufee dhaabbachiisee dhimma isaatti mee jalaa dhaga'ee deebii nama kennuufi. Fuuncaan gaadi'amee ba'ee gabaa addunyaa qarshiin gurguramus baras gooti keenya bu'aan ni buusee darbe inni kan barasii du'a isa oolchee dhaloota yaadata kunoo onosmoosii wabii uummataati abbaan gammachiisi. Dooktor Mulaatuunis ilmi obbo Jootee hojii kaakaa isaanii abbaan gammachiisi jaarraa dura hojjete galmaan ga'aa jiru. Pirezidaantii Rift Valley University Kolleejjii ta'anii hoogganaa jaalalaaf ulfina dinquudhaaf qabanii akkasitti himu. Yaa kan beekan fira barataa sammuun qaraa ana maleen jiru anuma jala deemaa fi kolleejjiin hiitu maali teessanuma
fidi waan harawa waan sammuudhaan tola fedhiitee qofaa miti as dabaladhu jala fedhiitee qofaa